nagaa akkam waan siidhaan bullee booda bari'ee amma dhufne wannoodhaan wal argina jedhanii turanii warra ambaasaadara achi asillee namoonni nama dubbisaa jiranii kanaaf wanti deebiin nu deebi'e haarofni jira ganama kana jechuudha dhaqanii ambaasii bira ijoolleen kaleessa erganni sunni maalirra Kanaatti jiru. Uummata eegaa jirrachi jiru. isaan eegnee haasa'uu nu wayyuure obsinaan mee murtii isaanii haalaa garam Waan itti fakkaate haasa'u sooree koo maaliif beektaa? waan micayyootii miti waan asitti mun qabasiisuu kiyya oromoon guutuun dhugaa micayyoo tanaa awwaal ofirratti hojjechaa jira dhugaan siin jedha oromoo tuulama wala arti wala eecha waa takka maqaan dhuguma micayyo laal sittan hima yoo teelee qorachiisuu barbaade ummata saba biraa qorachiisi saba biraa qorachiisi dhugaa micayyoo tanaa haa Wallahi mucaa biyya kootiitti teelee Oime siifu sagaleen kiyya nagaama. dhugaa rabbii garaana nyaata wanni biraa waan garaa si guutu jira siifu micayyoon tun shaadaa qabattee isaa faana teeche tarra ishiin duuna kiriittidhanii mana obsitaalaa galchan dhugaa waaqa ala kanatti ijoollee arsiiti dhaggeeffadhu gaafa duraa shaadaa qabattee oggaa sadi mana tokko isaa wajjittee jedharra ishiin duunan islaamummaarraa fudhatanii kiristaanummaa kennanii fi mana obsitaalaa galchanii dhaggeeffadhu siisu wanni laphee keenya cabsee kan duushii caalaa dhugaa waaqa oromoon dhugaa micoota naaf baasuun oromoon dhiiga micoota naaf koomuudhaaf maan haadharaa tokkumtani rabbi sinin bilisoomusin rabbi tokko sinin godhin odoo dhiiga nama awwaaltan akkana taatanii gisee hunda garbummaa tasgabbaa'ii bareedduuti Obsina mee sooretti sagaleen kiyya nagaama. Uummata sagaleen kiyya maal taatan irratti hin qabinaa haasoftu. Eegganni itti fufimee tasgabbaa Haasoftu irratti hin qabinaa. sagaleen kiyya nagaama. Ijoollee tiktookni riipoorti ta'aa jira dhagaa jirtu. Ganni qoy dhagaama fixattu. Dhiira namaa eenyuun ta'inaa rabbiidhaati haa fixattumaa. Waan Sifuurratti dhugaan siin jedha Soorettiin dhaggeeffadhu laa. barbaadaan atamtama soorettiin barbaada sooretti na dubbisedhaan as keessaa baatome. Sooretti na dhagaa jirta. jira ganni guddee si bilbilee jira ganni na dubbisuu dandeetta jira hin dhagahaa jira ganni Nan deebi'een dhufa. Mee sooretti na dubbisi beenu mee waasaa bira na dubbisi. Gadi baa bayi walii bilbila Sooree fi ganniin. Jamila Sooree fi ganniin sin barbaada. Jamila Wayyoo. eenyu Jamila Ganni sooreef ganni sooree koo ganniidhaa bilbila mucattii naa kenni. Ganniin kennee jira amma kenneefii jira ganniidhaaf kaleessa kenneefii jira jarana biyya keessa jira ganni siifuu dubbiin biyya keessa jira achirraa ol gurmuumsaniiti doo micayyoo tanaa awwaaleeti oromoon tokko ta'ee bilisom ilmaan haadharaan milisom biyyarraa homaan jiranii obsi bannaat shin biyyarraa homaa argachuu hin danda'anii isin waan jiru jechaan jiru abboota nama baay'eetu jira bilisom obsi isi bannaat shin miira keessan bareedduu kiyya anillee amma intala arsiiti laali na dhagaye yoo akkas ka jettan taate namni isinirraa eessaa deema kanatti mee micayyoo arsiiti kan akka shiishaadaa qabattee isi bakkaanillee intala martinuu ilila obsee na dhagaye rabbii keetii jee wanti miira keessa yoo seene dubbiin nu jalaa bada ilila arsummaan osoo hin ta'in obboleettiin tiyya akkuma keessan kana isin biratti jirti isin biran namni baay'een firoonni kiyya baay'ee jira rabbii keessanii ja'a wal haa jaalannu wal haa kabajnu gosummaa san keessaa baasa haga dandeenyu itti haa deemnu nu qofaa miti biyya keessaa ani sitti haa himu asirratti erga himuun barbaachise namoota gugurdaa waan kana hordofan mara bira dubbiin ga'ee jira dubbiin haa qulqullaa'u shakkitu jira ka jedhu kana namni isin qarqaara yoo isin akka jettanii ka dhiibdan ta'e maama namni sodaataa duuba deema amma nama meeqatu na bilbilee maatiin kiyya na bilbilee dubbii kana keessaa bayi maaltu si galche namni naan jedhu baay'ee rashiidaatiyya yoo isin akkasitti ka deemtan taate namni sodaataa deema anillee isin biraa hafa namni biraallee as jira ila kentiibaan furii waan kana dhaga'ee hordofaa jira ijoollee achiiti namni isin jalaa waa ooksu hin jiru Ganniin. isinitti himaa dhagahaa dhugaasiin jedha sifan yoo isin amma biyya keessaa xaxamee akkas ta'e maal ta'ee jettanii namni uf shakka maaliif isin qarqaaraa jirra waan ta'e isiniif jedhee osoo hin ta'in an oromummaa kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf daa'ima saniif jedheeti ilila dhuguma mucaan kun yoo godhee ta'e namni ooksu hin jiru ani sitti hima warra imbaasiititti bilbilanii jiran biyya keessa meena amanaa sooretti wanni na gube beetta amma duu micoota naatii miti ta'uu danda'a simmeet shingin dabbikin obseetiyyaa Jaran. Sooree. Ila siifan ila tasgab maamaati ya obse hiriyaateeti hin beeka
Hiriyyaa teetii miti nuhuu nu gubataa jira ani hin rafne kaleessa guyyaa guutuu akkasi hadda hojii qaba hin deemne dispaachii Obse godha hin qoinne gile deemne. tokko obse bilbila kee keessa naa ergime obse Moobaayilii gurraacha. Riippoortii gootu maaliif riippoortii gootu ammallee viidiyoo wayinatti fidela. Viidiyoo wayinatti fidela ammallee. Ammallee eenyu mallattoo eenyu natti fide warniingii qoyaa isinin agarsiisa. Shaayize. Mee kooppi liinki godha. Maal rabbii jedhaati nuti waa barbaaduuf miti haqa barbaaduuf maaf akkas nu gootu adaraa waaqaa. Warra boo biloo godha. Mbooyinaa jaran as jalatti mbooyinaa. Mbooyinaa. Sooree koo bilbila obboleettii kan obboleettiin isiin Dubaay obboleettiitti Itoophiyaatti qunnamte sana dafinaa erge bannaatish kunoo screenshot si godheen si erga wallaahi Itoophiyaarraa na eegaa jiru teeleedha. Dafi. Bilookii warra boo mee nama gashaan waatti kanatti mul'ataan jiru. Naa tuqamuu dide bakkum teenyuyyuu. Mee bareechaa koppiliinki godha koppiliinki taaptaap koppiliinki taaptaap godha. Bakka geemiittuun gootanii jiran. Kun geema bar geema haqaatii fi geema dhugaa taphataa jirra. Haqaaf dhugaa baasu geemni kana caaleen jiru. Amma nama ol naquu dura namayyuu warri ol seenuu barbaadan yaada kana namutu dhaga'u waan fedhuuf koppiliinkii marroo 50 nu Koppiliinkii godha. Koppiliinkiin keenya miliyoona 2 yoon seenne haasaa eegaluu hin barbaannu. Bakka. Leena 2 seenuu qabna. Maali abaaboo fi wanniinis laayif gooliidha bareechaa ol darba abaaboo barbaannee otoo hin taane laayif goolii keenya bareecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diqqoo suuraa oduu wanna goote siifan. Suuraa baay'ee muluu akkana mul'isuu baattee oduu kafar goote diqqoo. Maali? Suuraa oduu diqqoo kafar goote jedha. Maaliif isatu warniingii kennaa jiraachuu heti? No, waan siin jedhe sii galee. Iskiriinii itti godhuu hin dandeettu suuraa. Guddisuu moo? Waa akka dambitti mul'annetti jechuudha. Akka nama baay'inaan beektaaf namnoonni akka hin taane. Akka kiliir ta'ee mul'anne nama lubbuun hin jirre waan ta'eef. Min lama maaf barbaachisa? Sii galee waan jedhaaru eebanneeti. Nama lubbuun jiru barka qajeelchisanii mul'isan namatti diqqoo nama ulfaata warra faamilii yoo Maal argatu. goota gad deebisamee asii goota ol fuudhanii gabbuudhanii guggubaan jiran goota caalchinuuti. Oyi godi. Waa dhiise. Ajaa'ibumaan dhufa jiran. Nee dhiisii umareefi. Siifan boo'icha agarraan wanniidha laayif irratti boonyaanis nurraa cufaa please warri boo'icha